Hello jirra jirtuu hordoftoonni Kokeeftiyoob akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif akka qabu jecha irra barattoota faarmaasiidhaaf gaafilee exit examii barnoota pharmaceutical analysis qabannee dhufnee jirra. Gaafileen irraa hojjennu kunniin gaafilee bara darbee fi gaafii bara kaanii exit exam irra dhufanidha waan ta'eef gaafilee kanneen gaafa hojjettan bara namoo gaafilee akkamiitu dhufuu danda'a kan jedhu ilaaluu dandeessu. Gaafileen keenya kaarraa moroof gara guideline fi regulatoriitti debate godhu waan ta'eef gaafilee kanneen sirriitti hubachuun baay'ee isin fayyada jechuudha. Qulqullina sagalee kootiif difaman gaafadha xiqqoo difafaan naqabee waan ta'eef kanaaf barattoonni faarmaasii kan akka hubattanii fi gaafilee kanneen akka sirriitti hojjetan abdiin qaba. Gaafileen baay'een isaanii screenshot godhama waan ta'eef mul'achuu dhabuu danda'u. Kanaafis amma danda'amee ibsuuf yaalla isa sana hubachuudhaan akka hubattan gaafadha yookaan immoo telegiraama yookaan chaanalii telegiraama keenyaatiin argachuu dandeessu. Gaafilee maybe isinitti mul'achuu danda'a yeroo sana. So description box irratti linkii isinii kaa'uun join gochuun telegiraama sana irratti gaafii kana argachuu ni dandeessu jechuudha. So gaafilee kanneen kallattimaan gaafa seennu gaafin keenya inni tokkoffaan maal jedha? A pharmacist extracting a substance from a plant was using a suction filtration technique, but during the filtration the intended amount of extract or filtrate was not obtained. So what should the pharmacist do to solve this problem? Egaa pharmacistiin tokko extraction hojjete dha. Extraction yeroo hojjetu immoo suction filtration technique fayyadama. Suction filtration technique kana fayyadamee gaafa extraction isaa hojjetee xumuree extract isaa gaafa filter godhu hammi inni extract argate yookaan filtrate inni argate hin jiru. Kanaaf pharmacistiin kun problemiin face ta'eera. Maaliif active ingredient extract sana keessatti jiru argachaa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Magaafi kana kallattimaan gaafa laaltan pharmacognosy isinitti fakkaachuu danda'a. Almost eeyyeni gaafiin ta'uu danda'a. Garuu herbal quality control kan jedhu pharmaceutical analysis 1 chapter 11 in the chapter 12 irratti waan jirudha kuni. Warroonni regularly barattan pharmaceutical analysis chapter 11 12 irratti barattu. Warroonni post basic dhaan barattan immoo marjirteera waan ta'eef maybe barachuu dhabu keessan ani hin beeku. Kanaaf yoo lachuu garuu pharmacognosis ta'ee pharmaceutical analysis yaa ta'u gaafii namichi suction filtration fayyadamee jechuudha yookaan pharmacistiin sun suction filtration technique fayyadamee garuu extract argachuu hin dandeenye. Kanaaf problemii kana solve gochuudhaaf technique inni fayyadame isa kamidha? A-irratti decreasing surface area of the filter media, B-irratti reducing suction pressure jedha, C-irratti immoo incorporation of a talc into slurry dha, D-irratti immoo increasing resistance using filter media. Egaa amma filannoo kanneen tokkoon isaanii ilaaluu dura gara deebiitti deemuun keenya dura jechuudha. Here the pharmacist is facing an issue with suction filtration where the intended amount of extract or filtrate is not obtained. So let me see the option. Amma tokkoon isaanii ilaalu. Fakkeenyaaf A-irratti decreasing the surface area of the filter media gaafa jedhu this would likely reduce the efficiency of filtration. Even problemicha worsen godha kun maaliif surface area of the filter media gaafa decrease goonu dandeettiin liquidiin surface wannoo sana keessa pass gochuu xiqqaataa deema waan ta'eef even efficiency isaa gadi buusaa deemna jechuudha. Kanaaf gonkumaan ta'u baarratti adeemnu reduce suction pressure. This would result even less filtrate being collected. So a lower suction pressure would not effectively draw the liquid through the filter. Inni kunis pressure gadi buusuun ammas filtrate yookaan extract keenya carraan argachuu keenya baay'ee xiqqaataa jechuudha. Gara caatti gaafa deemnu incorporation of talc into slurry. So now adding a talc can help by increasing the viscosity of the slurry, which can assist in the better separation the collection. So amma caarratti kan jiru incorporation of talc into slurry. Inni kun the best option dha. Maaliif jennaani adding the talc to help increasing viscosity of the slurry. Amma viscosity isaa gaafa dabalu flowability isaa dabalaa deemna waan ta'eef
the probability of separation or better separation and the collection of a desired extract. Kanafi gaafa problemin akkasi face nu godhu incorporation of talc into slurry one option idha jechuudha. Direct kan jiru increasing resistance using filter bidera inni kun more likely difficult even reduce gocha deema the probability of filtrate obtaining can be decreased. Therefore option 1 jiran keessa incorporation of talc into slurry kan jedhu kun deebiidha jechuudha. Barattoonni gaafii kana barbaadan almost journaliin tokko artikiliin tokko asin dura hojjetameera waan ta'eef isa sanas isin erguu danda'a na gaafachuu dandeessu keessaan jechuudha. So the answer is C ta'a jechuudha. Incorporation of talc into slurry kan jedhu kun deebii sirriidha jechuudha. Gaafii itti aanu you were involved in a study conducted in drug firm's research and development unit. The firm produced one batch of tablets and wanted to evaluate their quality. Tablets were formulated from an insoluble active pharmaceutical ingredient and you were interested in those parameters that are important for bioavailability prediction. So, what is the most critical parameter that must be tested? Look, Amma, you are a pharmacist and hired in research and development unit. Abbata research fi development unit irratti qacaramte jechuudha. Pharmacist dha, quality control and quality assurance expert dha jechuudha. Kanaaf taabileetii oomisha dhaabbanni kuni taabileetii erga oomishee booda taabileetii sana gaafa oomishu immoo garuu active pharmaceutical ingredient inni fayyadame insoluble active pharmaceutical ingredient. So now amma bioavailability parameter isa check gochuu barbaadde jechuudha. Before dispensing qoricha sana gara magaalaatti osoo hin baasin dura bioavailability prediction isa hojjechuu barbaadde. Kanaaf parameterota jiran keessaa bioavailability prediction idhaaf kan fayyadu isa kamidha magaafichi? Disintegration, dissolution, friability, absorption jedha. So mee alaallu in the context of evaluating the quality of tablet, especially focusing on bioavailability prediction, it is crucial to consider how the drug will behave in the body after administration. Again, bioavailability gaafa jennu qorichi tokko erga fudhatamee booda what we call pharmacokinetic profile isaa keessa darbe dhiiga keenya keessatti hammam argamaa yookaan immoo blood stream keenya keessatti hammam flow ta'an. So now bioavailability yeroo baay'ee pharmacological effectidhaaf murteessaadha sila ta'ee fi bioavailability enhance gochuun baay'ee murteessaadha. San beekuudhaaf kan fayyadu kamidha? Mee tokkoon tokkoon ilaallu. Disintegration gaafa jennu this measure how quickly tablet break down into smaller particle in the gastrointestinal tract. Inni kun garaacha keenya keessatti qorichi daqiiqaa yookaan saamee keessatti caccabaadha. Disintegration gaafa jennu. Friability gaafa jennu this assess tablet durability under stress. But it is more important for physical integrity of tablet rather than how well the drug can be absorbed. Namni kun friability gaafa jennu tabletiin erga oomishamee booda humna yookaan immoo mechanical force inni danda'u. Maaliif qorichi tokko Jarman keessatti oomishamee Itoophiyaa keessatti galuu danda'a. Kanaaf achi ka'ee gara dhufuudhaaf humni inni physical stress inni danda'u kan physical integrity isaa maal fakkaata jechuudhaan kan itti qo'annoodha friability tester. Meeshaa friability tester jedhamuudhaan friability test gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun bioavailability wajjin waliin qabatu. Carratti gaafa deemtan dissolution jedha. This involves how well the drug dissolves in fluid. This is a vital factor because even if the tablet disintegrates, the active ingredient must dissolve adequately for absorption to occur. So this one is very important for bioavailability jechuudha. Daarratti absorption jedha. Inni kun bioavailability dhaaf murteessaadha. Haa ta'u malee absorption by itself can be influenced by dissolution waan ta'eef dissolution absorption kana precede godha jechuudha. Therefore dissolution is what? The fundamental, the best answer for this question. Kanaaf deebiin isaa dissolution ta'a jechuudha. Dissolution kana immoo dissolution apparatus jedhamuudhaan test gochuu ni dandeenya jechuudha. So the quality expert or quality analyst can test dissolution for knowing the bioavailability prediction jechuudha. Gaafin itti aanu gaafii mareef hojii wal fakkaata inni kunis the pharmaceutical industry commence a production of medicinal product after validating each critical step.
In the line with ongoing production process, all critical in-process parameters are also strictly followed up. All deviation from already established and approved standard operating procedure or SOP are recorded for later reviewing procedure. Which concept the company is most likely applying? Quality assurance, quality control, GMP or good manufacturing practice, GLP or good laboratory practice jedhachuudha. Look, kuni dhaabbanni tokko yookaan indastiriin tokko indastirii qoricha oomishuudha jechuudha. Qoricha tokko oomishuun dura garuu steepoota achi jalatti jiran critically evaluate gochuudhaan maal godha? What called validate godha jechuudha. Validate gochuu qofa osoo hin taane in process parameter immoo follow up godha. Deviation garagaraa yoo jiraate isa sana maal godha? Established godha based on SOP or standard operation procedure dhaan jechuudha record godha. Review godha. Kanaaf taatee kun maal jalatti ramadamaadha gaafichi. Fakkeenyaaf in this scenario the company is emphasizing validating critical step, strict adherence to established procedure and documentation of a deviation from review. So let's look at the option. Fakkeenyaaf quality assurance gaafa jennu this involves a systematic activity and a procedure to ensure that the products meet quality standard throughout the production process and validating as well as monitoring. Reviewing kan jedhu monitor jechuudha karaa biraati. Asitti immoo validating each critical step waan ta'eef asitti including validation. Argitanii? Kanaaf deebiin gara maalitti deemaa jira beekamaadha jechuudha quality assurance ta'a. Garuu tokkoon tokkoon isaan ilaalu. Fakkeenyaaf quality control gaafa jennu it is a segment of quality assurance, subset of quality assurance. This typically refers to the process implemented to ensure that the output meet the desired quality. Qorichi tokko quality isaa qabatee oomishameera inni oomishamni kan jedhu qofa kan inni nu ragaasisu. GMP or good manufacturing practice gaafa jennu this comprise a guideline focusing on the process and the environment in which the procedure are manufactured to ensure they are proceed consistently and safely. GLP gaafa jennu immoo this refers to principle and the practice related to the management of laboratories and the conduct non-clinical study. Therefore, quality assurance kan jedhu kun more emphasize on establishment of standard operating procedure, systematic documentation process and the company is most likely applying dha. Kanaaf quality assurance kan jedhu kun sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu a foreign pharmaceutical company wanted to sell its pharmaceutical product in Ethiopian market and applied for market authorization to the Ethiopian Food and Drug Administration or IFDA. What is the complete document that the company should submit to IFDA? Producer product dossier, GMP certificate, ISO 9000 certificate, agency agreement. Look, dhaabbata biyya alaa tokkotu product isaa Itoophiyaa keessatti gurguruu barbaade gabaabumatti. Kanaaf seera Itoophiyaa guutuudhaaf especially seerri Itoophiyaa maaliin hoogganama Ethiopian market what you call Ethiopian Food and Drug Administration Agency dhaabbata nyaataa fi qorichoota Itoophiyaa jechuudha. Dhaabbata kanaaf dokumentiin inni galchuu qabu kamiidha. Kanaaf mee tokko tokkoon isaanii maal jechuu akka ta'e ilaallu. Product dossier gaafa jennu this is a comprehensive document that contain all necessary information about the pharmaceutical product, including formulation, manufacturing process, quality control, clinical data, stability studies, and it is typically required for market authorization. Look, yeroo baay'ee product dossier gaafa jennu full information qaba kun. Productiin sun akkamitti oomishame, maalirra oomishame, manufacturing process isaa maal fakkaata, quality control isaa maal inni, daataan isaa immoo akkam ture kan jedhu guutuutti nu ibsa jechuudha. GMP certificate gaafa jennu inni kun barbaachisaadha. Garuu this certificate is primarily verifies that the manufacturers follow good manufacturing practice only. Kanuma nutti hima. And but alone does not fulfill the documentation requirement for market authorization. ISO certificate gaafa jennu inni kun generally quality management system malee pharmaceutical product qofaaf miti. Agency agreement gaafa jennu this may involve representation or distribution but does not serve as a primary document needed for market authorization. Kanaaf kan gaafatamne immoo complete documentation waan ta'eef product dossier kan jedhu kuni deebii sirriidha.
ta'a. So that provide necessary information for evaluating for safety, efficacy, and the quality for market authorization. Gaafin itti aanu, an applicant who has submitted his application and registered his company's product with stringent regulatory authority contacted Ethiopian Food and Drug Administration. Kunis regulatory wajjin gaafii wal qabatudha. To register and obtain a market authorization to sell his product in Ethiopian market. The registration officer at regulatory authority of IFDA told the company representative to pay service fees and submit a product dossier, and they informed the representative that the result of the registration will be provided in shorter period of time than the usual time period. What is the most likely reason for the fast track registration process in this product? Look, dhaabbata ho'itu product isaa Itoophiyaa keessatti amma gurguruudhaaf akkuma reefu sana IFDAadhaaf maal galche? Applicationii galche jechuudha. Qorichi kun dafee akka galmaa'ee fi gara magaalaatti ba'u. Egaa IFDAan maal jedheeni kaffaltii kaffalamuu barbaadamu fakkeenyaaf service fee ta'uu danda'a, submission kaffaluu akka qabuu fi product dossier isaa akka galchu fi registration isaa fast track registration akka ta'u yeroo gabaabaa keessatti registration isaa akka xumuramuuf barbaada IFDAan jechuudha. Kanaaf fast track registration kan barbaadeef maaliif jedha? Irratti maal jedha? To limit the authority full assessment of the product. Bharat to minimize the requirement of dossier submission. Charat to strengthen the security of the registration process for innovator product. Dharat to facilitate the availability of the medicine to the public. Look, the applicant is seeking a faster registration process in Ethiopian Food and Drug Administration agency for their product. Look, fast track registration in Kumari Barbachise. Aga Fanantu to limit the authority full assessment of the product. This could suggest reducing the security which might compromise product evaluation. But it is unlikely to main objective of the company wanting to comply with the guideline. Yeah, to minimize the requirement of the registration process. This implies an attempt to bypass necessary regulation, which would not be the best interest of the ensuring product safety and efficacy. Numa, akuni mo mal jeda, steponi tokko akka utaalaman barbaada jechuudha. Yes, gaafa registration taasisu seeraa fi dambii IFDA sana tokko akka bypass ta'uuf barbaada inni kun hin ta'u. Inni kun illegal action dha inuma. Yes, carratti gaafa dhuftu to strengthen the security of the registration process for innovator product. This suggests an intention to ensure through evaluation, which typically does not align with the seeking faster registration. To facilitate the availability of the medicine into the public. Exactly kuninta. This is a policy reason, as expediting the registration can help to get essential medicine to the market faster, which means benefiting the society. Yeah. Qorichi kun dafee galmaa'uun isaa hawaasa biyya sana akka fayyaduufi. Kanaaf fast track registration yeroo baay'ee yeroo qorichi sun hawaasaaf dafee dhiyaate hawaasni irraa akka fayyadamu yoo barbaadan fast track registration kana fayyadamu jechuudha. Therefore, D is the correct answer jedha jechuudha. Gaafni itti aanu a junior pharmacy professional was hired in Ethiopian Food and Drug Administration IFDA to work under Drug Registration Department. During the first dossier assessment task under expert supervision, the junior pharmacist was so confused to determine whether the application is registration or re-registration purpose, from which document the junior pharmacist can easily find the application type, certificate of suitability, certificate of analysis, application form, certificate of pharmaceutical product. Look, pharmacist kuni junior pharmacist dha. Experience guddaan qabu IFDA keessatti amma qacarame jechuudha. Kanaaf under supervision hojjechaa jira. Haa ta'u malee garuu qorichi tokko kan registration tokko registration dha moo re-registration dha kan jedhu adda baasuu wallaale jechuudha.
isa kana beekuudhaaf dokumentiin inni fayyadamu qabu isa kamii kan jedhu ragaafichi. Kanaaf certificate of suitability gaafa laallu this document typically confirm the product meets specific standard but does not clarify whether the application is for initial or re-registration. Kun addan baasu waa'ee quality nutti himuu danda'a, waa'ee standardii nutti himuu danda'a certificate of suitability. Garuu registration type nutti himuu danda'u. Certificate of analysis this provide test result for of gara quality assurance and quality control data of the batch of the product ida kanutti malee does not indicate about application again. Application form this form usually include detail about application including whether it is what intended for registration or re-registration. Therefore chaada chuda deebisa that certificate of pharmaceutical product here. This document may be used for export or regulatory purpose but does not specify application type. So given this option, the document from which the junior farmers can easily find application type is application form. Kanaf application form ilalle registration idamo re-registration ida diyat kan jedhu adda baasu ni dandeenya jechuudha. Gaafin itti aanu a certain pharmaceutical company filed a new drug registration application to IFDA to register mebendazole 500 tablets, milligram tablets for Ethiopian market. And they submitted to a sample to quality checkup. And the analyst working in the quality control laboratory of IFDA was tasked to conduct quality tests that measure the drug ability to withstand mechanical forces. So, what type of quality control should perform in this case? Ega dhaabbanni mebendazole 500 milligram oomishu taabileetii kana oomishu tokko Itoophiyaa keessatti jechuudha. Qoricha kana erga oomishee booda saampilii isaa quality check-upidhaaf erge. Qualitiin akka inni check ta'uuf barbaadu the drug ability to withstand mechanical force. Kana quality control expertiin maal test gochuu qabaa? Harratti asseedha, baarratti disintegration jedha, caan immoo fiirability jedha, daan immoo dissolution jedha jechuudha. Kanaaf reefu samma tokko dubbanne irraa tokkoon isaanii ilaalu filannoowwan jechuudha. Amma assee gaafa jennu this is simply determine the active ingredient quantity and the potency in a drug. It is not about mechanical strength. Assay jechuun simply estimation of active ingredient jechuudha. Baarratti disintegration jedha. This test how quickly in the completely tablet breakdown in the specific fluid, especially in our gastrointestinal tract. Yes, eegaa meeqa keessatti qorichi tokko caccaba kan jedhuuf hima malee waa'ee mechanical strength nutti himu. Caarratti fiirability. This test evaluate tablet ability to withstand mechanical operation during handling and transport. So fiirability test measures the loss of weight of tablet when subject to mechanical stress. Therefore, caata jechuudha ammas deebinisa. Dissolution jechuun qorichi tokko garaacha keenya keessatti eegaa meeqa keessatti gara solutionitti geeddaramuudha. Availability isaa mul'achuu danda'a. Inni kun waa'ee mechanical strength wajjin waliin qabatu. Kanaaf waa'ee mechanical strength yookaan immoo the ability to withstand mechanical force check gochuudhaaf kan gaafatamne fiirability dha jechuudha. Gaafin itti aanu a pharmaceutical analyst who is working in the quality control unit of a pharmaceutical industry was testing the quality of the batch of the drug for its safety and efficacy. After acquiring a representative sample, he weighed 0.5 gram of the drug and dissolved it with 30 ml of 0.1 sodium hydroxide. The excess sodium hydroxide was determined by 0.1 molarity of HCl consumed 3 ml of each to reach an end point, assuming 1-to-1 reaction. The molecular weight of the drug is 180 gram per mole. The acceptance criteria set by a United States Pharmacopoeia is 95 to 102. What is the most likely percentage of the drug in the formulation and the decision of the quality? Gaafin kun
asseedha. Gaafii asseedhaa gaafatamnee gaafiin kun titration-dha jechuudha. Especially back titration. Kanaaf back titration yaadachuu qabdu jechuudha. Amma qorichi nu kenname unknown drug-dha garuu 0.5 gram 0.5 gram nu kennameera. 30 millilitri sodium hydroxide concentration 0.1 keessatti bulbulame jechuudha. Haa ta'u malee sodium hydroxide as keessatti excessive. Sodium excess ta'e sana immoo react kan taasifne HCl wajjin. Akkuma beektan sodium hydroxide strong base, HCl immoo strong acid dha. Kanaaf titration keenya strong acid base versus strong acid. Kanaaf amma qorichi kun quality isaa acceptance criteria jala jira moo rejection criteria jala jira kan jedhu calculate gochuudhaaf stepota sadeen afran wayi ilaaluu qabna. Inni jalqabaa mole of sodium hydroxide calculate gochuu qabna. Egaa mole of sodium hydroxide calculate gochuudhaaf molarity isaa kennameera 0.1 volume isaa 30 millilitri dha waan ta'eef gara litiriitti geeddaruudha 0.03 litri ta'a. Kanaaf mole jechuun akkuma beektan molarity is equal to number of mole divided for volume dha waan ta'eef mole jechuun molarity baayisu number of volume ta'a. Kallattimaan kan argattu jechuudha 0.003. Step lammaffaa mole of sodium hydrochloric acid used to neutralize excess sodium hydroxide. Kanas volume 3 ml nu kennameera gara litiriitti gaafa geeddartan 0.003 litri ta'a. So mole of HCl is equal to molarity of HCl times volume consumed. Molarity of HCl in 0.1. Kanas gaafa baay'ee 0.0003 mole argattu. Mole of sodium hydroxide are reacted argachuudhaaf initial mole of sodium hydroxide minus mole of HCl. Kana hir'isu isa kana jechuudha. So 0.003 hir'isu 0.0003 gatiin argattan 0.0027 mol ta'a jechuudha. Egaa kan argattan booda amma gara steepii lammaffaatti deemna. Steepii lammaffaa calculate the mass of the drug. Amma mass of the drug argachuudhaaf molecular weight of the drug fudhachuu qabna. Molecular weight isaa nu kennameera 180. Kana mass jechuun mole reacted times molar mass. Mole reacted in keenya 0.0027 baay'isuu 180 jechuudha. Dhumarratti 0.486 gram argattu. So dhumarratti calculate the percentage of the drug. So percentage of the drug in the formulation calculate gochuudhaaf sample of the mass isaa fudhachuu qabna 0.5 gram nu kennameera jalqabuma irratti jechuudha. Kanaaf percentage of the drug is equal to mass of the drug divided for sample mass times 100. 0.486 divided for 0.5 times 100. 97.2% ta'a jechuudha. Egaa parsantiin kun acceptance criteria keessatti jira. Maaliif? Acceptance criteria keenya 95 haga 102 jidduu jira waan ta'eef qorichi keenya standard isaa guuttateera jechuudha. Therefore gara filannootti gaafa deebinu caarratti arganna. 97.2% dha accepted ta'a. Maaliif jennaan 97.2 jidduu kanarratti argama waan ta'eef accepted dha. Quality isaa meet godheera, quality isaa achieve godheera jechuudha. Kanaaf bifa sanaan fudhachuu qabdu jechuudha. Kanaaf gaafileen calculationis akka jiran expect gochuun isinirraa eegama jechuudha. Gaafiin itti aanu since GMP touch good manufacturing practice touch on all area of manufacturing, engineering, quality control, material handling, warehousing, distribution,
it should be essential to provide personnel training. New employees may face difficulty in relatively technical environment. What personnel training are particularly most important for new employees jedha gaafi. Irratti manufacturing personnel jedha. Barratti immoo warehousing personnel. Carratti material handling personnel. Darratti immoo engineering personnel. So, in the context of good manufacturing practice, the importance of personnel training for new employees in pharmaceutical environment, the most critical personnel training is manufacturing personnel. Maalif jennaan manufacturing personnel are directly involved in production of pharmaceutical products. Proper training is essential to ensure that they follow GMP guidelines, understand the technical aspects of their roles, and maintain quality, safety of the products. Training for this personnel is particularly important as it impacts product quality, compliance with regulation, and overall operational efficiency. Other roles, while important, may not require extensive technical training as in manufacturing personnel. Kanaaf, the best answer is manufacturing personnel kan jedhu kana jechuudha. Gaafin itti aanu, according to the criteria of Ethiopian Food and Drug Administration, if the location of pharmaceutical manufacturing premise has to conform to the sets of regulatory requirements. What is the most acceptable location according to this scenario? Egaa dhaabbanni kamiyyuu gaafa pharmaceutical manufacturing dhaabu yookaan immoo warshaa qoricha dhaabu seeroon ulaagaalee inni guutuu qabuu fi ilaaluu qabu hedduutu jira keessa jechuudha. Seeronni fi ulaagaaleen kunniin akkaataa Ethiopian Food and Drug Administration-dhaan ilaallamee madaallamee isa sana acceptable location ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf filannoowwan kennaman keessaa acceptable location kan ta'u kamiidha? A. Premise with one of its production room sharing a corridor with printing press. B. Premise located away from sites or activity that emit obnoxious material. Charrat premise located a few meters away from brewery. Darrat premise in the vicinity of the town sewage treatment plant. So, according to the criteria of Ethiopian Food and Drug Administration, IFDA, regarding the location of pharmaceutical manufacturing premise, the most acceptable location should be a premise with one of its production sharing with corridor with printing press. Maaliif kun filatame gaafa jennu, this option suggests reasonable cohabitation of related activity like printing press could be associated with labeling and packaging. Egaa product ergoomishame booda labeling qabaachuu qaba akkasumas packaging cima standardii isaa qabate qabaachuu qaba. Kanaaf jedha, which is often more acceptable than location that are close proximity to site that might emit harmful material like binded, or with close proximity to potential disruptive activity like C, which is semi-solid premise located a few meters away from brewery kan jedhu kanaaf. So, having pharmaceutical production room adjacent to printing facility is typically a better scenario than being near source of pollution or contamination. But those could compromise product safety and quality. Kanaaf the best kan ta'e isa kana. Near to printing press ta'uun isaa labelingiidhaaf akka hin rakkanne, packagingiidhaaf akka hin rakkanne isa taasisa jechuudha dhaabbata yookaan warshaa qoricha dhaabu sanaaf jechuudha. Gaafin itti aanu gaafin kun mul'atu jedheetiin asitti barreessee gaaficha kana jedha gaafichi. Which of the following technique would be the most useful to identify and quantify the presence of known impurity in a drug substance? NMR, MS, HPLC, IRL. Kanaaf waa'ee drug impurity or the presence of impurity especially quantification isaa gaafa laallu HPLC high performance liquid chromatography. Kanaaf the answer is
caataa jechuudha. Caan deebii sirrii ta'a. Kanaaf HPLC kan jedhu kun sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu which of the following shift lead to the decreased intensity of absorption jedha. Basochromic shift, hyperchromic shift, hypsochromic shift fi hypochromic shift jedha. Egaa inni kun UV visible spectroscopy irraa dhufe barattoonni regularly baratan pharmaceutical analysis to chapter 1 jechuudha. UV spectroscopy kan jedhu irraa jechuudha. Kanaaf amma in the context of UV spectroscopy and the intensity of observation LBC is the option jedha. Hypochromic shift gaafa jennu refers to decrease in the intensity of observation as certain wavelength is maalif jennaan the electronic transition and the rush of light or the amount of light can be reduced. Sababa kanaaf intensity decrease taasisa so called hypochromic shift kan jennu jechuudha. Basochromic shift or so called red shift jedhamuudhaan beekama. Inni kun the shift toward long wavelength jechuudha. Inni kun intensity wajjin waliin qabatu. Hyperchromic shift gaafa jennu increasing the absorption of intensity maalif jennaan here there is increasement of electronic transition and interaction of the sample with light one ta'eeti. Hyperchromic shift gaafa jennu increasing absorption of intensity. Hypsochromic gaafa jennu innis blue shift jedhamuudhaan beekama. It's a shift toward shorter wavelengths or so called blue shift does not directly decrease intensity. So the option is associated with hypochromic shift yookaan immoo daarratti kan jiru kana hojii deemaa jechuudha gaafichi. So gaafin itti aanu which of the following is advantage of using diode array detector in UV spectroscopy? High intensity, wide dynamic range, ability to scan over range of wavelengths simultaneously, high resolution. Egaa nuti yeroo baay'ee gaafa barattoota keenya barsiifnu especially HPLC irratti DAT or diode array detector yeroo beesti jenna. Maarree diode array detector advantage isaa inni guddaan scanning range guddaa qabaachuu. Kana jechuun the ability to scan over a range of wavelengths simultaneously or the ability to scan multiple wavelengths jechuudha. Caarratti kan jiru. Haa ta'u malee high sensitivity and high resolution kan jedhu kunis deebii ta'uu danda'a. Sirrii. Advantage of diode array detector jettanii osoo seentan amma fakkeenyaaf high sensitivity, high resolution jechuun danda'a. Sirrii. Garuu hundarraa for advantage isaa ability to scan over range of wavelengths kan jedhu kana jechuudha. Bifa sanaan adda baastanii qabachuu qabdu. Gaafin itti aanu in which of the following application is HPLC commonly used? A. Separation of protein and other large biomolecule. B. Analysis of elemental composition of sample. C. Analysis of volatile compound in environmental sample. D. Quantification of drug substance and drug product. Ila application of HPLC kan ta'e kamidha. Separation of protein and other large biomolecule kuni hin ta'u. Analysis of elemental composition of sample gaafa jennu inni kun ASD atomic absorption spectroscopy. Analysis of volatile compound with environmental sample gaafa jennu inni kun gas chromatography. Quantification of drug substance and drug product exactly kuni deebii sirriidha HPLC dha. So the application of HPLC is quantification of drug substance and drug product as well as impurity profile of the drug jechuu dandeenya. Kanaaf daan sirriidha jechuudha. Gaafni itti aanu Karl-Fischer method is used in the determination of ash content, bitterness content, moisture content, chemical content. Inni kun titration-idha. Karl-Fischer titration jechuudhaan laaluu dandeessu boqonnaa sadaffaa irratti warroonni analysis waan baratan regular irratti jechuudha. Kanaaf Karl-Fischer titration yeroo baay'ee kan fayyadamnu moisture content determination-idhaaf. So chaansirri Karl-Fischer method is used determination of moisture
content jechuu dandeessu kun sirriidha jechuudha. Kuni gaaffii dhumaadha. An instrument used to measure the absorbance of a sample at any wavelength jedha. Sphygmomanometer, spectrophotometer, slit lamp, centrifuge jedha. So instrument that used to measure absorbance waan jedhuufi spectrophotometry dha kuni. Gaaffii salphaadha jechuudha. Namni waa'ee UV spectroscopy barate salphumatti deebisuu waan danda'udha jechuudha. Kanaaf baan sirriidha jechuudha. So gaaffileen keenya kaarraa kana fakkaata. Maybe paartii lammaffaatiin gaaffilee biraa qabannee dhufuu dandeenya. Yaa sagaleen koo qulqullina akka hin qabne isinitti himeen ture durumaayyuu garuu hamma tokko gaaffii kana Amaariffaan Atam Akadamii irratti hojjedheen jira. Barattoonni afaan Oromootiinis at least warri Amaariffaan dhageenyi gaaffii kanneen osoo ilaalan haa fayyadaman jedheetiin osoo mana dhukkubu isin hojjechaa jira. Isinis gaaffii kana hojjechuudhaan barattoota biraatiif share gochuu chaanalicha immoo subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Paartii lammaffaa qabannee hamma wal arginutti nagaatti.